Akkam jirtan kabajamtootaa fi daawwattoota Caa Miidiyaa Neetwork. Oduu galgala kanaaf qabannee isin dhageessifnaa. Kan oduu isin dhageessu ana Faisal Jibriil turtii gaariin waliin taasisaa isiniin jennam. Durarratti hanga footoo ayyaanni Irreechaa bara kanaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti fulbaana 23 fi 24 akka kabajamu abbootiin gadaa miidiyaaleedhaaf ibsa kennanii jiru. Lammiileen Itoophiyaa 274 Saudi Arabiyaa irraa gara biyyaatti deebi'an. Manni murtii federaalaa dhaddacha tokkoffaa Ramaddii Araadaa guyyaa har'aa dhimma gaazexeessitoota ONN ilaalaa oolee jira. Oduu maddeen alaatiin Paarlaamaan Jaappaan erga ministeerri biyyattii Shinzo Abe aangoo gadhiise bakka isaanii Yoshihide Suga muummicha ministeeraa godhe filatee jira. Ayyaanni Irreechaa bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti fulbaana 23 fi 24 kabajama jaan abbootiin gadaa miidiyaaleedhaaf ibsa kennan. Gumiin abbootii gadaa saaxilummaa dhibee koronaa hir'isuun haala ayyaanni Irreechaa itti kabajamu qabu irratti ibsa miidiyaaf kennan. Gumichi ayyaanni Irreechaa bara kanaa bakka namoonni miiliyoonaan lakkaa'aman argamanitti kabajamaa kan ture ta'uu yaadachiisuun bara kana sababa weerara dhibee koronaatiin haala baratameen kabajamuu rakkisaa waan ta'eef haala tatamsa'inaa fi ammeenya dhibee koronaa yaada keessa galchuun akka sirnicha irratti argamuu qaban uummataaf waamicha dabarseera. Haaluma kanaan Irreechi Finfinnee bara kana fulbaana 23 kan hora arsadii ammoo fulbaana 24 kan kabajamu jira. Kunis haala ogeeyyiin fayyaa gorsanii fi walitti heddumina namaa hir'isuun kan murtaa'u akka ta'e akeeke. Abbaan sirna guddaa kanaa kan ta'e uummanni Oromoos waamicha abbootii gadaa fi gorsa ogeeyyii fayyaa hordofee sirnicha akka kabajatu dhaamaniiru. Lammiileen Itoophiyaa 274 Saudi Arabiyaa irraa biyyatti deebi'uun ministeerri dhimma alaa beeksise. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa har'a lammiileen 274 Saudi Arabiyaa irraa gara biyyatti deebifamuu ibse. Lammiileen biyyatti deebi'an buufata xiyyaara idil addunyaa Boolee gahanii jiru jedheera. Torbaan dabre keessaas mootummaan Itoophiyaa kafaltii imala xiyyaaraa mootummaa Saudii baaseen haadholii fi daa'imman 147 biyyatti deebisee jira. Lammiileen Itoophiyaa kumaatamaan lakkaa'aman jireenya fooyya'aa barbaacha biyyaa ba'an yeroo ammaa manneen hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti guddaa rakkachaa jiraachuu irra deddeebiin himatu. Amma dura akka odeeffannetti kibba Saudii naannoo Jiizaan jedhamee beekamu keessa qofa manneetti hidhaa 4 keessa lammiileen Itoophiyaa 16,000 ol hidhamanii akka jiran qoonsilaan Itoophiyaa kan achi jiru himee jira. Manni murtii federaalaa dhaddacha tokkoffaa Ramaddii Araadaa guyyaa har'aa dhimma gaazexeessitoota ONN ilaalee jira. Manni murtii kanatti hidhamtoonni 22 yommuu dhiyaatan nama lamaaf mirga wabii qarshii 4,000 akka maallaqa Itoophiyaatti wabii kan eegeef yommuu ta'u kanneen hafaniif jimmata dhufutti ballamee jira. Namootni mirga wabii akka eegamuuf kan murtaa'e Yaasin Faaris haalaan dhukkubsatee waan jiruuf manni murtii wabii eegeef jira. Lammaffaan Sabboontu Ahmad akkasuma mirga wabii eegameef jira. Hidhamtoota ONN kana irratti hanga ammaatti himanni kan hin dhiyaanne yeroo ta'u haa ta'u malee poolisiin federaalaa qorannoo irra jira jechuun mana murtiitti yaada isaa dhiyeeffate. Manni murtiis galmee kana qoradheen murtii kana jechuun gaafa jimmataa fulbaana 18 bara 2020tti dabarsee jira. Oduu maddeen alaatiin Paarlaamaan Jaappaan erga ministeerri biyyattii Shinzo Abe aangoo gadhiise bakka isaanii Yoshihide Suga muummicha ministeeraa godhe filatee jira. Gabaasa dabalataatiif Bareentuu Abdii akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Paarlaamaan Jaappaan erga ministeera muummee biyyattii Shinzo Abeen aangoo gadhiisan beeksisanii Yoshihide Suga filataniiru. Ministeerri dhimma kaabinee biyyattii kan turan Yoshihide Sugaan jalqaba torbee kanarratti dura taa'ummaa paartii biyya bulchaa jiru argatan. Qondaalli kun michuu dhiyoo Shinzo Abe kan turan
ta'uu isaaniitiin imaammataa fi tarsiimoo duraa ture kan itti fufsiisutu jechuudhaan dubbatu. Shinzo Abe rakkoo fayyaa kan sababaatti eeruun turan ji'a darbee kan aangoo gadi lakkisuun isaanii ibsan. Yaa'iin kaabineen isaanii dhuma har'aa gaggeessaniin irratti waggoottan 8 aangoorra turan keessaa hojii hojjetaniin akka boonan himaniiru. Teessoo paarlaamaa 462 keessaa 314 argachuudhaan kan mo'atan Yoonshide Sugaan kakuu raawwataniin hojii eegaluuf qophiirra jira jechuudhaan dubbataniiru. Qondaalli siyaasaa gameessi yeroo dheeraadhaaf miseensa kaabinee biyyattii turan kun yeroo hamtuu keessatti biyyattii diinagdeen addunyaarraa sadaffaarra jirtu hoogganuun filatamaniiru jechuun ibsaniiru. Akkuma beekamuun biyyi addunyaa kamiyyuu diinagdee ishee sababa weerara koronaa vaayirasiin kan miidhamee jiru, Jaappaan dabalatee ammoo uummanni ishee irra jireessi kan umriin waggaa 65 olii ta'uun yookiin jaarrolee ta'uu rakkoo biraati jechuunis eeraniiti jiru. 1/3 uummanni biyyattii umriin isaanii waggoota 65 ol akka ta'anis ibsaniiti jiru. Akka nama hooggansa Shinzo Abe keessaa yeroo dheeraadhaaf ture Yoonshide Sugaan adeemsa bulchiinsaa jiru akkanumaan itti fufsiisa jedhamee abdatamus garuu haalonni amma jiru qormaata guddaadha itti ta'u jechuun ibsaniiti jiru. Manguddoon umrii waggaa 71 Yoonshide Sugaan maatii qonnaan bulaa kan siyaasa keessatti qooda hin qabne keessaa dhalatan jechuun isaan garuu suutumaan gara siyaasaa seenanii jechuudhaanis eeraniiti jiru. Jalqaba barreessaa paartii biyya bulchuu jiru LDP'n ta'an boodarra qaama mootummaa olaanaa biyyattii mana maree naannoo Edit jedhamu keessatti miseensa ta'anii bara 2005 ammoo ministeera kaabinee ta'uun ejjennoo siyaasaa keessatti qaban daranuu cimsatuun dhufan jechuun isaanii dubbatu. Hojiin isaaniitis daran beekamtii fi galateeffannaa argataniin bara bulchiinsa Shinzo Abe itti fufan jechuudhaan ibsan. Haala kanaan ammoo ministeerri muummee biyyattii ta'anii jiru. Garuu filannoon biyyaalessaa fuuldura isaa jira jechuun ibsan. Filannoo sanarratti paartiin LDP keessaa waan dursa argatanii hin fakkaatu jechuudhaan namoonni siyaasaa biyyattii taajjabaniiti jiru. Fi daawwattoota caa miidiyaa neetworkii oduun galgala kanaaf qabannee isiniif daanne kana fakkaata. Waan nu daawwattaniif galatoomaa isiniin jennaa. Qophiilee keenya kan caa miidiyaa neetworkii irraa isiniif dabaranii wajjin turtii gaarii taasisaa isiniin jennaa.